ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة جميع وصو في فو حاجان ساني في التجرتوتو لبو أبليسا خي يكون ناف هاجرات جاني بيلتي وصوجر نياتتي وصوتي هاجمن أبليسا ساني درساني نياتشيسن جبر أبليسا فلاتا ما لي هادتي دوارا أولچون بر إسين دوارا سي أولچوف بر لبو إسي كابسيستي بر دورانو إسين لبو إسي كابسيستي دوارا سي أولجيتي بر ربي قلت أسيديسي أسيكيسي بر نمني ده ilmo dhaluu irratti bar du'aa fi jiru jidduu jira bar. Kanaaf achuma irratti yoo isaan haati kun kalee kennee fi ilmi haadha ofiitii kalee kennee isaan qadarri rabbiitti ga'e isaan karaa akiraa deeman kalee keessaa baasanii ofitti deebisuun hayyamamaadha. Takka yoo niyyatee kenne booda. Sanni gaafanne inshallah ulama. Ustaaz keessaan naa deebistanii haa isinii jedha. Thank you. Galatoma asli ulfaadha. Thank you. Kaite anu carrani kame carran kete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagale walbur. Sagaleen kiyyan fagaata. Omaan jedhu. By the way, tahadha san khalee irraa baasanii hannuu san hin hubanne garuu immoo yoo amma fakkeenyaaf namoota gartee doktoroonni ulamaa waliin mari'atanii haasawaa dheeraa waan akkanaa waan godhanii jiraniif akka fakkeenyaaf nama tokko onneefaa tiruufaa waan akkasii du'arraa oolchuudhaaf khabiraa khadu'ee kuni irraa amma biyya Ameerikaa kana keessatti farramee faa du'aa namni garee osoon du'uun dura farrame yoon du'e yoo tiruun tiyya onneen tiyya fayyaa qabaattee nama biraatiif naa dabarsaafaa jaa doktoroonni akkasitti irraa baasanii kaayan duraanuu kanaaf nama biraa haa du'aaf deemu haa waan onnee fi turutti haajamu khaleetti illee haajamu uummata akkasiitiif ni kannan Ameerikaa tana keessatti walii gallaami kana inshallah ulamaan doktoroota wajji waan jette if duraaf inshallah fatwa ulamaan islaamaa jedhe laaleetiin isinima because amma dogoggora keessa seenuu isin barbaadu isinis dogoggora keessa naquu barbaadu xiqqoo dubbichi ulfaataadha waan laalamu qabuutu jira. Kameetu gaafin kee maal? Okay, ustaaza hangaafi kiyya qarshii kumaa namni na kennee ture. Nama geessinaan jedhe. Nama geessinaan jaaniiti. Yeroo saniif qarshii hin qabu itti fayyadamee ergasii yoo na gaafatan nama sanii kennee jedhan osoo hin kennin kenneefi jedhe. Lakkoofsa nama sanii sinaa kennanii. Karatti nyaatte? Naalaam. Karatti nyaadhe. Amaanaa nyaadhe jechuudha. Qarshiin qabu itti fayyadamee nyaadhe ergasii silkiin naalaam bade. Lakkoofsa nama sanii sin dhabe kafaluu hin danda'u. Hin dandeenye attam godha. Namticha san osoo biran gahin sila osoo nyaatiin dura kannuuf hin dandeessa ture. Beeku anuu nama hin beekne silkiin kennanii nama kana bira geessin aan jiran ergasii aan karaa itti fayyadame. Egaa ati nama san silkiitti bilbiltee duraanuu dubbiste? Dubbiseen ture. Si eeggataa ture jechuudha. Na eeggataa ture. Maali qiyaamaan si buute qabeenya namaas nyaachisu? Irrakkate. Irrakkate hin qabu birri qiyaasani. Tanaa biraama. Amaanaa nama namni itti amanee namatti kannan jechuudha. Beetinaa bara. Dhugaadha rakkattu silaa. Beelumaan duusii wayya ture silaa. Duullee isin hin jennu afwan. Laakiin beeksisituu sirra jira boo akkan ani rakkadheeti haga rakkoo tana bahu ani itti fayyadamullee jettee oguma san osoo nyaanne dura hayyama osoo gaafatte lakaana ahsanu afwan. Sunillee tajamee na eegaa raka. Kafidaaru. Duba amaanaata namaa fuuteef duraanuu osoo beektu itti hajamu. Fuudhee. Amma rabbi si araaramu abbicha san fardaa fi miilaan barbaadi. Nama kan hin beektu ture ammaati. Ani hin beeku lakkoofsaas hin beekamu. Rabbi beeka gaa keessa kee waan ati
ni beektaa fi hin beektuudha amma gaafin teetun beektaa maal siin jenna ree addama hukmi rabbii san si godhuu hin dandeenyu wanni siin jennu namticha san barbaade ammallee osoo dandeesse itti bu'iiti barbaadeen suuraa isaa afaan qabdu namticha san sii maxxansina hin qabuush osoo qabaadhee naaf jiraatu bilbila isaa tokkollee hin qabdu hin qabu iddoon ni jiraatu kanaas hin beektu jireenya isaa naannoo isaan beekaa garuu ammoo isa beekuu hin dandeenye yaa bakka inni jiraatu hin beeku bakka itti geessu naan jedhan san hin beeka no namticha sikkannee san abbicha sikkanne abbicha nakkinne san isaaf deebisaa eega amaanaa tana abbicha sikkannee san gartee ka jalqaba nakkenne ka jalqaba sikkannee sun namticha itti kanni sin geessan sii baasuu hin danda'u isaan maal jedhee kenne nama wayitii kenne jedheen na wal fakkaatee ka biraatti kenne jedheen oo namtichaan akkas jenni deen ati amma isatti deebistee inni isaaf kennuu hin danda'u amma isatti deebisee gaafsan nan dogongoree nan nyaadhe karatti amma hoo isaa kafa isa barbaade isa kenna jechuudha eegaa abboo waan san niin dagadhee dogoggoraan dalagee haajaa jabduu du'aa fi jiruu jidduu keessa seeneetiin waan kana haajaan anuu itti nageessee nyaadhe dogoggora guddaa dalage rabbiileen akka itti nan qabne kun amaanaan ta'e ni jirti abbicha itti kanniif naan jettee saniif ammallee yoo bilbila nama sanii qabaate wanno qunnamsiisiniin kannaaf yoon ta'an ati abbicha irraa fuutee deebisee inni itti haa kannatu Wali galee qabe waan isaan si jiran dhageette. Waliidha. Qabe waan isaan si jiran dhageette. obbo Kamal dubbitii jaasiin ta'in immoo Deebisuun barbaadu. lakkii kwame irraa dhageenya Kamal niitoorkii na qabe neetworkii qabe. Dhageette waan si jiran. ooyye niitoorkii na qabeera niitoorkii na qabe Waan si jiran dhageette. maal jedhanii nageenya Namicha irraa fuutetti deebisi yoo namichi kennii si jiran dhabamee gabaabatti. ayyee namticha san ati namticha san kasikkanne amaanaa itti deebisi baana barbaade chun isa san barbaadi iddoo isaa waan beektuuf ganda isaa waan beektu argachuunis ati amaanaan sirra jiru abbicha san itti deebisi abbicha san yoo kallattiin inni maan argatuu dandeenyummaan haa kennuuf yoommoo bilbila isaa sii baasee kunnoo kana ati ammoo inni jiru ati ibsa jirtu inni nu ati maallaqa kana nyaachuusaa hin beeku inni akkasimi hin beeku nyaachuu hin beeku ati amma itti deebiti maalleen na harkatti badee dogoggoreetiin rakkadhee haajaa bahuudhaaf yeroo san badii balleesse maallaqa amma horiin hin qaba argadhe kunno amaanaa kee kana siif hin deebisaa yoon taane immoo akkas jechuullee yoo saalfatte aboo horiin suni narraa badee ture mul'ate hoo yoo akkasitti leebsattarte yoon taan namticha samee naa himi horiin narraa badee sun naa mul'atee jira ittiin kan naa jeete akkasi kanniis ayyee tole tole rabbi si araram Ayi. Kaitan Ahmad jarang ke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dr. Azli. waalaikumsalam warahmatullahi Baga jiraatan. Ustaz Arilen gaaffii takka qaba. Maallaqa tokkoon gaafaanin biyya deemu biyya amantaatti namarraa buusadhee qarqarshii kuma dhibbaa nama tokko miti gara afur kanaan ga'anii garuu abbaa maallaqa saniin beeku amma maallaqa saniin deebisa yenne addeessaa jira hirriba dhabee halkanii guyyaa yaddoo jira abbaa maallaqa saniin beeku rakkatu jira wallahi ustaas. irra deebi'ee maal jetti? Gaafaan biyyaa deemu tokko bara 2020 akkana yaman kanatti maallaqa
Jol makara itu tara garte kan mati so film amala rabu fanne so bane yolle tu aji khari hagaru ha biyara malai kasan anile ni nyane na ma nyate le da biyara ke sanu arshi kuma terbata ma biyara da ke sanile na ramar jira garu wani nyate ngabu akan te apa seri dia sunda mala kanin dia bisa jadi nama kan be kami ngoda yetin ne ate sujira nama san takkalleen beetu himbe ko kayro sani bi namne kon tarpa de manamne kon tuda dambe ko nama kana masis harap biya mere namne koni akka goru rabe akka naya de sajara kamale halaga saprade sorbade do nilmi nama kon nama to gorsisa namne wan entai nama naka namne hatina nake do goreje deme bakasanin tenya ne roma wate ko ta deme malaga haranin de sayetin tiate kar de de sodabe naaddees jirban kama maallaqa san yoo qabaatte har'aan tana gatii isaa yoo beekte haga isaa yoo beekte inshallah fuudhiitii rabbiidhaan subhaanahu wa ta'ala maqaa nama saniitiin sadaqadhu. Yes, tahu aku nggak pernah deebsa. Nin deebsa ya, apa sih jera maallaqa rakkoon qabu nin deebsa akkasitti yoo maskita kan ne taasila. Nita sadaqaan qabeenya isaanii waan ta'eef jecha horiin sun sadaqaan isaaniif deemti inshallah. Ayas tahu ya kalau tahu. Tanuman udah biar kematan. Ajaan. Sadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter. Malaga guguddaa hima waan xixiqqoo mina ka dubartiin rafaa nyaatan ijoolleen dhiiraa wal beeyna. Olnagalchuudhaaf galatoomas yeroo baay'ee si hordofa obboleessa koo qaali anis ustaas gaafii tokkoon qaba namumaan waliin dalagu hiriyyaa kiyya kasirratti nama naannoo tokkooti haadha warraatii wal dhabe hiriyyaa kiyya hundumas jiru jechuudha haati warraa isaa kuni biyya odoo jirtu inni biyya baqaa kana jira amri meesaatiin ala gara bira deemte jechuudha obboleetti ofii bira deemte haadhaaf abbaa mucaa sanii gaafatte jechuudha guyyaa lamaan eeyyamaniif bilbila isatti illee bilbilee guyyaa lamaa eeyyamaniif guyyaa lamaan kana keessa gadi jedhaniini hin galle achumatti torbee sadii akkana turte osoo isatti hin himne ijoollees qabdi manas bultiis waa hunda qabdi egaa gaafa guyyaa torbee sadii eega dhagee booda bilbilee fi eessa jirtan uumama yoo inni jedhuun manuma obboleewwan kootii jira maal taatee jedhee gaafannaan xiqqoo na dhukkubee akka qofaa maal jettee deebii kana kenniteef guyyaa ganaa kana bultii gadhiistee deemuu kan keetiif amriitii yallee waan cabsiteef anamma booda sin barbaadu nikaallee sirraa xalaaqee gassi dhiise jedhaan bakka kana ammoo eegaati kana jette qaraan beekaa anillee hajaa sittiin qabuu jettiin bakka kana nikaan ishii kun bu'eera moo hin buune horii ishii qaqara qabdullee ka isuma duuba horiis haga sadii akkana tokkoon du'e jedhanii ka haga du'ellee horii lama as haga sun du'ellee horii lama gurguratte wanti kun akkamii nikaan ishii bu'eera moo akkamii haadha ilmaaniitillee maal godhuu danda'a waan jedhu sin gaafii barbaadetti kaman irratti. Gaarii mee naa luceessi dubbii tana naa qulqulleessi. Namni sun maal naa ta'e jettati? Gurbaan kun amma hiriyyaa kiyya nama biyya tokkooti. Nama bakka tokko waliin dalan. Jaartii qaba. Jaartii biyyarraa qaba. Jiruullee godhattee yaa'u lafallee bitee mana ijaaree fi ijoollee achuma keessa ijoollee horatti galee deebi'ee eega galee deebi'ee waggaa tokko akkana yoo gahu wanti kun raawwatame. Mana obboleettii ishii intala obboleettii isiitu akka biyya Arabaa deema jettee ishii geessuudhaaf deemte guyyaa lama haadhaaf abbaa ishii eeyyamsiifte guyyaa lamaaf bilbila isaallee oduma qabdu isa dhammoo daawwalteetti himu guyyaa lamaan kana dabarsitee torbaan sadi turte manuma obboleettii ishii tana deemsa sa'aatii lama walirraa fagaatu jechuudha. Osoo mangalle torbee sadi eega'ee ijoollee ofii dubbisuudhaaf itti dawwalee yoo inni yeroo baay'ee itti bilbilu silkiin kaastuu nama biraa ijoollee dubara biraattu irraa kaasa. Eega
gaafa agana ture booda ammoo silkii akka carraa taatee irraa kaastee jennaan maal gootaa eessa deemtee jedhee gaafannaan akkanaa jettee itti himti dhimma kana aduu duraa maanatti himuu diddee amriiti jallee ati hin dhageenye waan jedhullee fudhataan jirtu ilmaan kiyyas qabeenya kiyyas lafa dhiistee waan biraa deemteef ani amma booda sin barbaadu ni kaa kiyyallee sirraa Assalamualaikum. Maasha. Salam. Nikaa si hiike jeeni? si hiike jedheen hagas jedheen amma baatii 7 moo 8 gahan nikaan kun bu'e moo hin buune Nikaan ni bu'a laakiin immoo qaadiitti deebi'anii qaadiin waan godhuu qabuutu jira inshallah isiis dubbisee isaas dubbisee qaadiin biyyaa waan godhee isaan itti deebisuu danda'u haalli numa jira inshallah. amma isiin manuma warraa san jirti malee isa deebite wantoonni akkanaa waan isaas dubbisanii isiis dubbisanii haala inni itti si hiikee ilaalamee nikaan suni silaa eegas booda hoo lammata hiikee jira sadi hiikee jira waan jaamuu jira so tokko hiikame tokkichaan sun hiikamee waan jiruuf abdiin numa jira inshallah qaadiitti haa deebi'anii imaama biyyatti haa deebi'anii hukmi isaan jidduutti haa godhu inshallah isheettichi. Isiin ammaaf ammoo manuma maatii warraa jirti malee isa deebitee jirtu ilmaan ammoo haadhuma isaa bira jirti garagara bahaniira jechuudha. Gargar bahanii naa gala inni takka siikee jee jira nikaan isii tokkotti hiikamee jira amma wanni jiru fedhiin qabanii isaa walitti deebi'uudhaaf. Fedhiin qabu amrii kiyyallee dhageettu ilmaan ofiitiifuu nama yaaduu miti jiruu kiyyaafuu nama naa ta'uu miti ani siif jecha biyyaa bahee kunoo biyyaan baa keessa rakkachuu jilaalmaan tiyya guddisuudhaaf isiin ammoo ilmaan ofii namni gatee lafa gatee biraa deeme anaafis ilma ofiitiifis nama ta'uu miti amma booda isiin rabboleen nan deebisinii jedhee haasa. Amma namni manguddoo jaalii godhen jiru jara kan walitti araarsuudhaaf. Hin jiru namni tokkollee ka walitti jedhan jiru abbaan mucaallee garuu abbeera abbaan qabdu mucayyoo haadhaaf obboleewwan hin qabdi nama gurguddaa nama yaadaati. Ammoo kun wantalli maal taatee maan galchine ilmaanitti maan deebisne jedhee abbaan mucaa gaafatee abbeeraan isaan humbeennu haadhatu walii oofauma jedhaniitu mancallisan malee wanti yaalanii jaarsummaa ta'aniif tokkollee hin jiru. Namni jechuun isiin abbaa fi abbeeraa fi adeerrii gara isiitu ni jira. Akka waan komataniiti callisaniiran. Maalidhaaf isiin maal jettee bultii ofii gadhiiftee ilmaan ofii gadhiiftee bu'aa waan isiin qabneef deemti. Duruma duraa sanuu telefoona isaan qabdii dawwaltee gaafachuudhaadhaaf abbaa san gaafachuu osoo hin taane isa kallattiidhaan gaafachuu osoo dandeettu guyyaa ganaa turuun dogongora isiiti. Kanaaf waan goonu hin qabnu jedhaniituman callisan. Mucaan illee barbaadde abbaa barbaadde heerumtee dhiistee dhimma keet amma boodaan ifate haadha manaatiif abbaa manaatii miti jedheeraan bilbilaan. Wanti kun gama shari'aatiin maali akkam ta'a waan jedhu achii deebitee ammoo qotiyyoo tokkocha hafe ammoo abbama mucaa gaafattee biyya arabaa kana deemuu edda jettee sossobattee obboleewwan nama lama fiddee irraa fudhattee gurguratteerti. Waan gama nikaa isii ilaallatu keessaa jechuudha. Meeshaalee uffata isiillee maal illee fudhattee deemte. Waan gootu gara qaadii biyyatti achi hirkisaa dubbii akkanaa. Qaadii haa falaqaa'u jechuudha. Gara Toomi Kaalidoo. Inshallah. Ustaaza Heenan galatoomaa. Abshir inshallah. Dharraan itti aanu eenyu dura sadiin keessaa tokkicha duniyaa. Tokkicha dubbatu. Hamza dubbatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. دكتور كم نجا فيا كده وصلنا ترى كم نجا جبته. Naga alhamdulillah.
Baga nagaa taata. Gaafii gabaabduu wayii qaba garuu xiqqoo ishee ulfaatudha. Ustaaza yeroo biyya waa hojjedhaa ture namatu shaantaa ofii wajjin qulfii mana na bira gate. Qulfii manaa tana guutuu na bira mana guutuu na bira gatanii baatii sadii deebi'een irraa fudhatamu kan barbaadeen irraa fudhate jedhee deddeemanii ture. Baatii sadii eegas yani qulfii keessaa gatee shaantallee gate baatii sadii booda. Gaafa ani gatee hin jiru torbaa dhufanii meeshaa kiiraa kenninaan jiran simata akka gatee hin beeka. Ati meeshaa kan Angate kalas baatii seegaa gammaan dhufe nama booda hin deebi'an jeeggate. maal jetteen duba eegas booda? Hin jetti sii fida'ee tumaan bebeellamee jechumaan eegas magaalaa ittiin deebi. Gatee gisee jettu fuutee badheetti darbitee moo bantee sharafattee irraa nyaattee duute? Birrii namaatu keessa hin jiran qulfii manaa ka mana jechuun nama mana magaalaatti ijaaree kireessoo hin fakkaate qulfii manaa karaa qulfii torbamaa keessa jira. Birrii namuu keessa hin jiran duwwaadha. Meeshaan gatii qabu jiru uffataa fi qurree. Laa ka birrii keessa kaatan qofa malee ka wanniiti. Ka dubartiin deemtu. Oo wannidha akka Saamsoonaayiti. Atuu silaa waan gattu gaa osoo waa keessa jiraate miti. Sarrafuma beekati. Waan san kafaltee bittee fi kafaluu dandeessaa? Laa waan kafaluu danda'u garuu qulfii manaa qofa ittiin akkas deeman. Egaa ati amma waan sanii gatii waan sanii shalaggii gootee fi yoo kafaluu dandeesse sanii karaan sirna. Abbichaan beekoo akkam godhe? Abbichi dhufee na gaafate jechaan jirtu? Ammaa miti bare yeroo dheeraa dura. Yoon beene abbichi suni gateetiin jiraate dhiifama naa godhii naa garree darbeetiin jira waan deebitanii seenee jettee dhiifamaan goosifatiin ree. Abbo arraboodhin duraa ijaa sadi ture dhufe amma booda illee hin deemu jeetumaa nage yeroo sana. Dubbiin xiqqoo xaxamaadha. Hidhaa waa hedduu of keessaa qaba. Irra caalaan dhuguma walitti himudha. Aboo waan kana waan deebitanii seeneeti. Nin darbeen dhiifama naa godhaan gar tokko. Garuu qabeenya isaanii kanaati waan guddaa kana baatii sadii fuutee darburraa sila eegumaa turre wayya waggaa takka faallee osoo eedee waan takka beeta. Amma gaa yoo abbichi dhiifama siif hin godhin qabeenya namaa darbite kafaluufiin sumarra jirti. Amma duuba eessatti argee kafalaa fire. Yaa rabbi namaati. Ati qulqullaa'uudhaaf gatii waan sanii shalagiiti. Gatii waan sanii sadaqadhu maskitaaf. Inshallah. Jazakumullah khairan. Chelsea khairu kuno Chelsea dubar. Chelsea. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. ناس سلامي فانا روما اللي قدام بيكو. Before I was born in beautiful city in Nairobi, Kenya. Marka but mana sigawa chufidu. Wajah umri ke gan kudani shani yaljire. Kati gan kudani shani ngotini.
والنيوان بيا وجهقين بيا تتفرد يعني نمزل المدفع وانسوني كما كمي سيقافة جون داني fakkeenyaaf waggaa meeqaa jennu يعني 15 years وتوجهت 15 years نجاين سين كان كل أنا شنين جاين يلا كان كل أنا شنين يلا ganna torbatti rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam namni tokko salaata barsiifamu je ganna kudhani dirqaati nama san rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam barsiisa salaata salaachisaa je dirqa namni tokko gaa umriin shari'aan islaamaa itti yoo waa hateellee itti qaxxaamuu jira yoo waa hateellee itti gaafatamuu jira haganani ma devo tantasant kalau buat dia teduh di situ mata so kita mau bayar nasi semua yang balik agama ta nadan namtun di situ seenaa bu'aan sigale tasgabbaanii jiru isaanii jiraachuun dandeen lakkoofsa isaanis ni kenna barbaadan dabalaa gaafadha maali seenaa booyan goona isaa dubartiin seenaa dubartiin seenaa dabaat habibi fincaan adii fincaanti qulqulluu kana tabiyyaan fakkaatu kan adii gara guddee ajjeefti dubartiin addaan baate fincaanuu qabattee dandeettu dhugaa dubbachuuf dhugaadhaa akkamii fincaan qabattee dandeettiree gubdee nyaattee sittee anillee isaanuma jedhe baga rabbi dhugaatii eebaase wallahi badda osoo rabbiin nama kakiyyaatti si qabe maa dhaladhe jettee uggaafatte Simo nagoo marra dhaladhe garuu maa dhaladhe jettee walla arfaata guyyaa lamatti duqeetti si godha guyyaa lamatti duqeetti si godha arfaata nama kasi duqeetti ta'uu guyyaa lama booda jecha bakka teessuu taaptaaf naa godha warra matamada teessoo irra yoo kaatee itti dandeessu kanuu yoo fiqiriin kan keenya jiraate I don't know haala balazaa wallahi duqeetti nan gootu rabbii kakadhe amallee nama kan keetii kanarraa hin qabamu isfuuzni maaliif qoy maaliif abbole sayya taatiyaan si dhaqu malee bultiin hin taatu wala kaloo sargiin oo sargiin boodima gammachuu takkaaf hin taatu ati Bakit ako tayo yung boso ka nakakala tayo kasi yan, diba? Dubartoonni na adda ba yung jireenya gaarii jiraatan jiran jira? Wallah aku ngebadat tuh bayar kan anjir. Me wallah jadi. Wallah. Ya bisa jalan-jalan terus dia bisa sih terusan. Bisa jalan-jalan terus deh. Dirate, aci dia tak kau jadi itu. Aci mbak kahit tu tak kau are. Wallah mbak kecil suka ya dikade anu fatu-fatu. Badat dia me aja naja nu gadar. Bisa jalan-jalan teh kesini deh bisa sih badak aku karena nggak sih aku.
dalagaa irra hin jirra barri yeroo laaqanaati waan haifisee wallaahi baay'ee tokko si yaade bar anji gasi sente kanuma yaadde buqqee dhagaa gootee jirta as keessa wallaahi dalagaa irra ta'ee tanani nyaata dalagaa jira bar miyuuti irra nakaasee eessa jedha baddaa miyuuti irra nakaasee eessa jirta buuteerta bar gastiirraa gadi buuteerta miskiina wallaahi osoo Anji ayyaana keenya qabaa jira argite osoo jala jiru muyuuti irra nakaa jedhee kadhata. Habibi namni nuti beeban nama gaaraa bu'ee taati kana badda. Nama anaafuma iyya bu'ee milkaa'e takkaan argineera. Argine dhugaa rabbii. As jalaa baay'ee deebi'ee akka haaratitti goota koo. Goota waane. Maani filfiri maali tu kuna wana fi? Kata apa? Kita orang Kenya, kita ele sivila dur cecap sa goreng tu kufakata maani lain. Hai. Oh itu budena. Allah billah. Budena itu ni mana kita harus billah cingga bini cingga bini aduh kamera rakan filfiri jatuh. Pada tu budena. Hidi akka kunci selal. Hanje nungolin da waltan durat takasitti. Nafin. Iftiti ya hayat manta de kale salle halkan kitena tibilbilta grupi. Ho ijla ijchunu fadden kase on kasu sagare shi dagai achumanin bai. Chufe bai harralle kasna gote mal enyuda ani manin beka. Nafi mira ke sabai ena shituke nam shituke na mana tuke ite. لكن انت سمية ومان قولين نافي لا في اللي ومان قوت اللي سواني نافي وني سيجنجرو اتي هذه يالا ونين سمية سماري انا في نافي ارمول ون ارمول سيجنجرو شي تينكو غوتا باليكو قالتو تينكي غوتا باليكو يا ربيبتي بروقا بربادر سمالي في قلتو انا في نافي وقا لا ما قلت لي اقول برنشي قال سو taka ganda tol galchinen bain oromo afso ina nafsin agati tana bela yanam sagale magi rago belo tabar rabbi takale sanya den nan devsin guya takal qalbi diye keza sigasen be takale shaya takam shide bisalalle كليش يعني التوري دي بر يوني كسر بحر كيس نايلين كيس عندما سين أباين أباي قد يعيدا كارتا أورموتون بيتو أورمو لاي ما أباي أورمو لاري تي مرمور ينفع أورمو لا كاتا كان كذي كنا كغنداب غندا ولي بوزان وابيش فالي فا أورمو سمايا أنا إيش بيتي سمايا أنا بيتي وقاعدين كوسمايا أدري هولني سعودي أبدي ولا كيف تصير كيف تعمل كم نادي أنا هبشة كسل فرق كسات ولا شيلان دبته قافتك أنا رموا لفرق كسو من تكاون كيسي قال هبشة لفرق كسو لا أركسات ولا ما قالوا أركسة هبشة لفرمان نقول ما تمام يا مسكينة
Sumayyaan tokko maal mudabbaa kana asiif achi raastu ishiin kottee beesitti. Laala rafiraan laala rafi waan biraatiif garaan gombifamte ciisaan jirtu. Baale eessa mee gaafadhu nama kana. Baale eessa ati gurbaa? Sinna gaafataa jedhin atuu maxxooqaa fidii kottee lillaafii. Siif jechaan tuqin dhugaa rabbii isa buute tana ijjetii yabbuute. Mina gabbaasu baale eessa. Afuuftuun sun siin jedha raggata gaayis. Afuuftuun tunniin jedhee barnuu hundaan rabsaadha. Abdii boruu eenyuun jette ati ka amaariffaan barreeffate kanaan jette moonu. No, hayyuun tokko abdii borii wal beenaan abdii borii. Jara soddaa fi dhimmaa jirtaa ati. Maaltu shigee ati maal shigee ana dubbisa jettiin anaan jechaa jirti ati maaltu soddaa si godhe darsiidha ani baale jirta imaanii ta'een akkam jirta jaartii obboleessa keenna. Gizee inni mana jirre jalaa dhayuu waan biraati bakkana hooffatee Habibti, arsii dhuftee jechuudha. Arsii heerumtee jettu.